kootiin immoo qoysti heerum kootiin immoo kana sararaan kaasee garana zero haxanaa jechuudha. Yani qixoo bituu raxanaa makiinu tokkoon buusiseen isiniin jedha. Waaqayyoo namatti yaada keessan. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsi Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa kiyya galata waaqayyoo. Viidiyoo kana kan isin waraabuu ka'eef isiniin jedha. Wanta tokko barumsa yoo iniin immoo wanta tokko namaan qabatanii akkasin biyya sana keessa teessanii wanta tokko malattaniif yoo ijaarrattaniif isiniin jedha. Innis kana maanni obsee ol jettanii viidiyoo kanarratti irratti haasa'uu danda'an isiniin jedha. Viidiyoon kun manni kun kan inni ijaarsisaa jiru mana namaati jechuudha. Mucayyoon akkuma keessan biyya Arabaa jirte isiniin jedha. Waa'ee mucayyoo kanaa fi waa'ee mana kanaa baruu barbaannaan like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Viidiyoo kana deebi'ee irratti naasaa. Viidiyoo kana ilaaltanii callisina like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Isiniin yani barumsa tokko irraa argattu jedhee yaada maaliif hojjettanii anis kan hin jiraadhu. Gudarri toon ta'e manni kun mana mucayyoon kun maatii ishiitiif ijaarsisaa jirtudha jechuudha. Gudariitti jechuudha, magaalaa Amboo toon ta'e gudariidha. Naannoo 00 jechuudha isiniin jedha. Kanaafi ani kan hin jiraadhu Amboo garuu abbaa warraa kiyya faana taanee walii gallee mucayyoo kana maatii ishii gammachiisuuf maatiin ishii beekan jirani. Anaaf ishii fi abbaa warraa kiyya qofatu beeka. Kanaafi viidiyoo kana jalqabaa kaasee amma dhumaatti manni kun maalirra akka ga'u maatii ishii kana akkamittiin itti mee mana kanatti akkan galchu waan hundumayyuu jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti wajjin hin hordofnaan isiniin jedha. Obbolootan kiyya kanaaf viidiyoo kanarratti nufi kiyyaa fanaasaan isiniin jedha. Viidiyoon ammanumaan ga'inna namni dhufanii amma ganamadha. Gudar deemee jira laaluudhaaf hojjettoonni hin dhumne ganaa dhufu. Yeroo sanis isinii waraabaan isiniin jedha. Walitti deebina. Argaa jirtanii asin taa'aa jira jechuudha. Hani kinoo amma argaa jirtu. Asiin gawana gadadha. Nuti har'a gudari waan ta'eef isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa yeroo Ambootti deebi'ee viidiyoo kana wanta yaadan irratti dubbachuu qabu irratti dubbadhe gadi isinii dhiisuu hin danda'a. Wanti minaamin gara siin jira mutti jechuudha. Kanaaf akkasii carari keessa taa'een jira. Isinitti iyyuu mul'achuu dhiisuu danda'an isiniin jedha. Kunoo manni isaa qorqorroo xaaqaa 44 kifilii 3dha jechuudha. Saalonii fi kifilii ciisichaa 2 jechuudha. Obboloota kiyyaa akkas fakkaata. Maal kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsi Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyo rabbi galannaa ta'u jira jirtu isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa samoona kana isinirraa badeen jira. Sababni hin badeessis immoo kinoo argaa jirtan isiniin jedha. Viidiyoo kana ilaaluudhaan dursa like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Maaliif hojjettanii viidiyoo kanarraa wanta hedduu barattu jedhee yaada. Garuu maayikiin naal kan jiru sagaleen kiyyaa gadi bu'e hin beekun isiniin jedha. Kanaaf kunis maalidha hojjettanii mucayyoo tokkotu biyya Arabaa jira akkuma kiyyaa waggaa hedduu hojjettee humni ishii waan yaaddee waan karoorsite Chogal manin gain jala hafee jira waan ta'eef ani immoo mucayyoo kana bukkee dhaabbadheen alaafinnati yoo inni immoo mana kana hani ijaarsisee xumursisee maatii keetiif kennu baannaan waliin maatii kee ittiin galan taanaan hani mana miti waliin xiiqii wirridii qabanne kinoo mucayyoo kana viidiyoo yoo jechuu kan inni seefi xiqqooshi manni walirraa fagaata ani kan hin jiraadhu Amboo kan hojjechiisaa jiru gudar keessa jiraatti mucayyoon kun yoo jettan immoo gudar keessa jiraachuu ta'uun ta'in jira miti maatii ishiitiif jechuudha. Maatiin ishii gara baadiyyaa keessa jiru. Baadiyyaa keessa immoo darraa hedduun akka jiru hin beektu hundumti keessanii. Kanaaf ani immoo dursee itoo mucayyoon kun hin dhufin mana kana amma naangee jira. Qophaa kiyya ta'uun ta'in abbaa warraa kiyya faanaadha jechuudha. Wanti kun qophaa kiyya homaa gochuu hin danda'u. Maaliif dubartiin qophaa ishee homaa gochuu hin dandeessu. Dhiirri yaada gaarii qabu inni immoo yaada jajjabinaa si bukkee qabaate wanta barbaadu wanta raawwachuu hundumaa raawwachuu dandeessa. Ana mucayyoo kana fakkaata. Viidiyoo yeroo jalqabaas immoo waraabee jira xiqqooshi haaluma aduu qilleensa garaagaraatiin samoonni na cocoressee ture. Kanaaf viidicha gadi lakkisne viidiyoo kanarraan
amma dhuma isaatiitti viidiyoon mucayyoo kanaa isin bira ga'a. Maaliif waraabdiree achittiin xumuruu dandeessa maaf nu agarsiiste yoo jettan immoo namoonni hedduun obboloota hedduu yoo qabaatan hiriyaa garaa dhugaa yoo qabaatan bara kana hiriyaan dhugaan illee gaha darbee hin argamu. Hiriyaa dhugaa tokko yoo qabaatan waan yaaddan tokko waan karoorsitan tokko nama sana faana walii galtanii yaada keessan ammam akka hubachuu danda'u tilmaamtanii maatii keessaniifis ta'e ofii keessaniifis bakka boqonnaa tokko akka isin qopheeffatanii fi amma yeroo biyyaa baan hundumti keenya ijoollee baadiyyaati kan nuyi jiraachaa turre immoo gara magaalaatti sinnee fira biraa ollaa biraa hoyniin immoo mana namaa hojjechaa kan turre jiraachuu dandeenya. Isa keessattiin immoo hamma maatii keetiif hojjettee dabarsitee yeroo dhuftu ofii keetiif itoo hin ta'in mana maatii keetii keessatti boqochuu dandeessan siin jedha hundumti keessanuu jechuudha. Yaada kana akka qabattanii abdiin qabaan isiniin jedha. Viidiyoo kanatti taasisuudhaan immoo yaada jiru hunduma isaa isiniif hin gabaasa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa amma safara makiinaan deemaa jira dhagaa fiduu deema ammalleedha. Amboo kaniin dhufe xiqqoo isheen na coccoreessaa sababa birriitiif hin dhufeen isiniin jedha. Achumaan immoo maalirra akka jiraniif ilaaluun dhufe akkamittiin atoo biran jirtu hojii kana seeraan hojjetanii hojii kana hojjechuu danda'anii jettanii yoo yaaddan immoo hojii kana ani ganda toon ta'ini firuma firaan namatti dhiyaadhu barbaade gandi beektu obboloota kiyya isin nyaata simmintoo sin jalaatuu danda'a shawaa hatuu danda'a dhagaa tirfii sin buusisuu danda'a wantoota hedduu mukoota garaagaraa sin jalaa hatuu danda'a. Kanaaf immoo firuma keessanii harka qalleeyyii baadiyyaa keessa jiranii iyyaaffatanii hojii mo'aa harkaa kan qaban nama katamaa keessaa nama tokkotti dabaltanii hojii keessan akka gaariitti hojjechiisuu dandeessuun isiniin jedha. Keessa isaa immoo hunduma isaa waliin ilaala. Animmoo fuula kiyya xiqqoo ishii na coccoreessaa jira ta'eeti. Kanaaf isinitti mul'anneen isiniin jedha. Coccoreessuun kiyya immoo sababa qilleensaa bubbee garaagaraatu jira. Magizee isaa hin beektuun isiniin jedha. Xiqimtii immoo maal isa jedhamudha. Akkasiin isiniin jedha. Obboleettiin kiyya immoo kanarrattiin immoo akka xumurametti yaaddee waan hundoo isaa wanti taate yeroo maatiin ishiis immoo manatti galanii qophii taasisee maatii ishii fidee amma fakkeenyaaf maatii ishii mana kana akkan ijaarsisaa jiru hin beekanii. Anis maatiin koo obboleessa kiyya qofa beeka abbaa warraa kiyya qofatu beeka dadhabbii dadhabaa jiru immoo ana otoo hin ta'in abbaa warraa kiyya maaliif ani sababbirri qofa irratti ergama malee humnaan waan hundaanuu yaadaan kan deeggaru abbaa warraa kiyya. Kanaaf hundumti keessanuu hiriyoota qaboodhaan walitti batalaa hiriyaa jedhaniif miti xiqqoo ishii nama biyya hambaa keessa jiraate waa'ee biyya hambaa waliin immoo biyya hambaa keessa rakkin akkamii akka jiru baree jedhee malee biyya keessaa akkatti hati dadhabdee fidde humtuu hin beeku gatiiyyuu qaalii tokko baasuu danda'a. Maaliif sababni achi jirti achi manni ijaaramaa fi jira jedhamee waan yaadamuuf ishiitu ijaarsisa waan jedhamuuf kanaaf nama achi deemee galee biyya keessaa eenyumees haa ta'u itoo bultiin qabaatiinis haa ta'u nama hiriyaa dhugaa qabu inni abbaa warraa gaarii yaada gaarii namaaf shamarree biyya arabaa keessatti dadhabanii galaniif qabu tokko yoo argatani waa yaadan tokko rarraastanii hambisuu otoo hin ta'in hojiitti tanii gara biyya keessanii akka galtanis hin jedha. Amma fakkeenyaaf biyya keessa taa'anii mana ijaarsisuun baay'ee ulfaata. Maaliif waciisaa argaan jira waan ta'eef ennaa kaanii nama nun ture nama beektoo ennaa nuti jiru garuu atoo biyya keessa teessanii nan ijaarsisa jettanii baay'ee tokko ulfaata. Garuu mucayyoon kun humna ishiitiin haa dadhabdu birrii haa baastu iyyuu malee mana gaarii fi mana baay'ee miidhagaa hojjetamaa jira. Garuu irraa fagaadhee waraabaa jira. Xiqqoo ishee haduun baay'ee barahaadha. Beektu gudar gammoojjiidha isiniin jedha. Kanaaf keessaa immoo kinoo asii shawaadha kun immoo dhagaadha jechuudha. Liishoo meebi yoo fe'a waaqayyoo ta'e yoo maallan ishiin ta'e akka kan kiyyaatti yaada ishii tilmaamee irratti dabalchiisuuf hin danda'u. Inni immoo masaraan jedhame booddee wanti ta'uu danda'a. Ishee kunoo kana fakkaataan isiniin jedha. Keessa isaa immoo wajjumaan hordofnaan isiniin jedha. Kanaaf kinoo keessi isaa akkas fakkaata. Hin xumuramne jechuudha. Ganaa masarata reefu karaa lama qofa reefidhama. Isa yoo hin xumurre hojjettoonni immoo akka tasaa yeroo nani amboo dhufutti misaadhaaf yaa'anii jiru. Yeroo isaan jal'ufan immoo hojii jalqabanittis viidiyoo isaanii isiniin agarsiisan isiniin jedha. Mucayyoo kanaaf immoo waaqayyo waan hundumaa gargaaree milkeessee akka maatii ishii wanta adaraan kun qaqqabu waaqayyoon kadhadhaa fi humna akka kennuu fi akka hojii kana laphee bal'attee hojjettee maatii ishii kana mana kana keessatti gashituun isiniin jedha. Kanaaf hundumti keessanuu waa yaada waan karoorfattanii waaqayyo galmaan isiniif haa ga'uun isiniin jedha. Hordoftoota kiyya baay'ee haasa'uu wantiidha. Kanaaf viidiyoon kun kan jalqabaati hamma dhumaatti hamma dhufanii maatiin mana kanatti galanitti
gaafa maatiin mana kanatti galanis viidiyoo isaa waraabee mucayyoo kana gammachiisuudhaaf yaani qophiidhaan jedha. Qophiin immoo ana qofa otoo hin ta'in abbaa warraa kiyyaa faanaan isiniin jedha. Hundumti keessanuu galatoomaa viidiyoo kana yoo isinitti tole immoo laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na deeggara. Yaada qabdan immoo yeroo marayyuu koomentiin kiyya banaadha. Koomentii jalattiin yaadni kee kanaadha. Husee waan dogoggora jiru tokko bira hin darbina. Na sirreessuu dandeessuun isiniin jedha. Bakki itti ijaaramaa jiru immoo safara yani 00 isin ga'u garuu safara walxaxxee moo waan akkasii jedhama jechuudha. Gudar keessaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Shalom, turtii gaarii qabaadha. Yeroo hordoftoonni dhufan immoo warri hojjetan yeroo dhufan immoo viidiyoo isaanii waraabee isinii dhumarratti viidiyoo lammaffaadhaan maxxansuu hin danda'a. Maaliif hojjettani viidiyoon keessa tokkoon hin dheerata. Namni nama nufa waan ta'eef garuu wanti hergaa qabu tokko yoo inni immoo wanti yaada nama jajjabeessu tokko immoo baay'ate hin jedhamu. Hundumayyuu obsaan dhaggeeffatanii hojiirra oolchuu dandeessu. Yaanni nani mucayyoo kanaaf yaade yoo inni immoo wanti nan keessaa argadhu gonkumallee hin jiru. Abbaa warraa kiyyaas ta'e namni hundiyyuu waan keessaa argan hin jiru. Garuu gammachuu namaaf nan gammada. Boqochuu namaaf nan boqodha. Maaliif hojjettan akkuma shii kana anis biyya ambaa keessa ture. Biyya ambaa keessatti mee biyya ana karoora kiyya naaf buuteera moo hin guunne kan jedhamu jalqabayyuu viidiyoo hojjechaa ture. Kan kiyya immoo kan shiirraa raawwadhe yeroo hin jedhe imaana namaa yoo hin adara namaatu dursa waan ta'eef kan shiin dursisiiseen isiniin jedha. Kanaaf laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Eebbifamaan isiniin jedha. Yaada gaarii naaf barreessan isiniin jedha. Shalom, turtii gaarii.